sirna gadaa Karrayyuu keessatti cidha gadaa lamatu jira. Isaanis cidha gadaa Gurra Uraa fi cidha gadaa Buttaa Qalaa jedhama. Cidhi Gurra Uraa kan geggeeffamu warra sadarkaa dooromaarra jiraniinidha. Miseensonni dooromaa waggaa 8 aangorra erga turaniin booda miseensa walaannaa isaanitti aanutti eebbaan aangoo dabarsu. Cidhi lammaffaan ammoo cidha Buttaa Qalaati. Cidhi Buttaa Qalaa irreecha goobaa miseensa walaannaa aangoo waggaa 2 booda warra of kale irraa fudhatuuf kan kennamudha. Godaansi gadaa Karrayyuu bara kanaa tuuta gadaa Michilleetiin Muddee 16 2018 Hardaa Jilaa Tarree Leedii qubachuun sirnoota garaagaraa raawwachaa ture. Muddee 28 2018 goobaa warri Michillee warra alchiisaatti dabarsanii sirna cidha Buttaa Qaluuti. Sirni cidha Buttaa Qalaa kun raawwiin garaagaraa erga raawwatameen booda kan xumuramu. Gadaan bara 8 walirraaf waliif baalii wal harkaa fudhata deemti. Nuti amma bara 6 baane Buttaa kana qalla. Amata 6 itti baanetti qophoofne itti mari'annee hora qabannee qaxaroon godaanne labsii godhannee mootummaa fi uummata keenyallee geessifne gadaan guyyaa akkana ji'a kana keessa guyyaa akkanaati Buttaan qalma jennee itti qophoofnee godaannee qubanne. Guyyaa har'aa kana bara 6 baane gadaa bareedduu akka shukkaaratti mi'oottu tawaan itti qixxeessin hin qabne ta mangistii nama gootu uumamtu namni takkaan argin Rabbi argisiise malee kennaa gaarii qabdi. Kennaa Waaqayyo sii kennu gadaa abbaan fedhe danda'ee hin argatu. Isii gaarii shumatana ilma alchiisa ilma daraaraatiif goobaa kennina. Guyyaa gaheega humnaan nu dirqisiifne guyyaa gahe akkuma intala durbaa ta'eerumtu intala wal ofii fuudhaan fuudhu akkuma sanitti gaa gidduu heduma jaaladhu kennina. Har'aa isa gadaa duraa sirna Michillee baasu Tarree Leeditti Buttaa kennuudhaaf godaannee aggalle. Bara 6 baanii 7ffaa keessa alhamdulillah shukuriin ta'e isaati saa mijuu nama mijuu waan fakkaatu gaa Finfinnee yoon jaanillee dhiigaa alhamdulillah aanan keenya gumaatan hambinne mootummaan gumaatan hambinne beekamtee gadaa teenya bareedduu tana hundi waan jaalala qabuuf wanni Oromoota hundi asitti walgaa. Gaafa jalqaba qubatan ibidda abbaa bokkuutiif qabsiisu. Ibidda kan lafa kaa'uu yookaan qabsiisu miseensa warra waggaa 2 booda aangoo fudhatuuti. Itti aansuun akka hangafaa fi quxusuutiin tuunni achi jiru hundi ibidda warra abbaa bokkuu irraa qabsiifatu. Hunduu ibidda qabsiifatee erga xumureen booda ni eebbifatu. Warri eebbisu warra aangoo gadaa harkaa qabudha. Warra dooromaa jechuudha. Isaan keessaa kan eebbisu hayyicha abbaa bokkuuti. Innis akkas jechuun eebbisa. Yaa Waaq nuu roobi, rooba lafaan nuu ga'i, nagaa biyyaan nuu ga'i, mana nu meelchi, galii nuu itichi, tuuta bokkuu nagaa nuu godhi jedhanii Waaqa kadhatanii dhumarratti si'a 4 kana maaltu jedhe Waaqatu jedhe, kana maaltu guuta Waaqatu guuta, Waaq nu nageessi nagaa Waaq jedhanii eebbarraa bu'an. Bakkee kanatti korbeessa tulluu qalanii yaa Waaq nu of kalchi jedhanii Waaqa kadhatu. Ittaansee dallaaloonii fi jabbii ijaaru. Ganama gaafa guyyaa lammaffaa akkuma lafaa kaa'aniin dullacha qalu. Dullachi kan qalamu qarmammee hardaagaa gara harka mirgaatti. Dullacha kan qalu warra jifuuti. Warri jifuu ammoo tuuta gadaa keessaa warra gosti isaanii quxusuuti. Qalma dullachaan booda galma ijaaru. Dursa kan ijaaramu galma abbaa bokkuuti. Galmi abbaa bokkuu osoo hin ijaaramiin miseensi biraa ijaarrachuu hin danda'u. Ijaarsa galmaatti aansuun dallaa ijaaranii naannoo qubannaa isaanii kana qulqulleessuun nagaan akka of kalan kadhaa Waaqaaf taasisu. Amma gaafa durichi qubanna kana daasa san jaaraniit nuroo falcanii taraarrataa jeniit bakka san akkatti taraaranii daasa goojjoo warta akka goojjoo wartanga bakka san safuudha namni hedduun hin bahu. Wataadara akka poolisii jajjabii kanatti nama buli taphatti ramada warri sun 2 halkan bulu 2 guyyaa oola. Warra eegu san maal jedhamu isaan warri maal jedhamu warri warra daasa eegu jedhamu.
daasa jechuun goojjoo san ibidda sana akkasitti bobeessu taraarra ta'ee gaasa taraara ibiddi sun hin dhaamu. Aga gaafa sii kaale sangaa booda qallee kaalutti hin dhaamu. Maaliif hin dhaamne? Siifin jalagaa amma taraarra ta'ee hoggaa jedhan daasa san taraarradhee wanni malli kaartaa isaa keessa jira. Amma lagaa lama masmara isatti dabre ta'ee lama san hin dhiisa. Akka ibiddaa kanatti si guba qajeelchu nuti dhiiraa keenya ifaan hin dhaamuu qajiru ibidda san bobeessa. Abbaan bokkuu gadaa keessa jiru sana waggaa 8 kan hoogganu jechuudha. Abbaa bokkuu namni ta'u nama uumamni beekumsa kenneef harrab colleessaa fi haqaan deemudha. Beekumsaati kenna uumamaatu jira. Qaarramni isaa marri jiru. Marri wayni jiru magarsu. Gogi wayni jiru gosi. Gadi wayni jiru balleessu. Arraba isaa kanarratti qumbii tufanii nama akkas. Si eebbisu hoo si eebbise hin oorta. Fayyee ijoollee hin fayyita. Nama akkanaatti jira. Namoonni walitti mufatan yoo jiraatan illee gidduu isaaniitti araarri osoo hin bu'iin waliin sirna kana raawwachuu waan hin dandeenyeef akka waliif dhiisan yookaan araaraman ni taasifama. Waldhabdeen miseensota gadaa alatti hin ba'u. Keessumatti dubbatanii araarsu. Sirna gooba dabarsuu kanaaf sirnoota adda addaa raawwachaa jala bultii guyyaa xumura cidhaa keessummaa dhufu simachuuf waan barbaachisu hunda itti qophaa'u. Uffanni gumaachituuf kennamus bitamee ni qopheeffama. Guyyaa cidhi raawwatamu ganamaan ka'anii foduu ijaaru. Foduun kan ijaaramu dhakaa, dhoqqee loonii fi hiddiirraayi. Jalqaba dhagaa jala naqanii dhoqqee loonii irratti naqanii tolchuun hiddii dhoqqee san gubbaa tarreessu. Hiddiin kun kan barbaachisuuf loon bakka bu'a jedhamee yaadama. Hora sa'aa fi namaa agarsiisa. Kana malees loon gadaa keessatti iddoo guddaa qabaachuu agarsiisa. Namni loon hin qabne hiddii mooraa looniitti qalee sirna kana guuttata. Tuunni hunduu karra isaa fuulduratti foduu kana ijaarrata. Erga foduu kana ijaarratanii booda abbootiin sirnichaa barcuma gadi baafatanii afatanii gumaachituu isaanii eegu. Gumaachituun halkan gara barii sa'aatii 10 kaasee hanga bari'ee sa'aatii 6tti ni gumaachu. Gumaachituun gumaata qabatee dhufee iddoo foduun ijaarame jala taa'a. Dhangaaleen gumaachituun gumaataman bachoo yookaan bassoo fi aannan fa'a. Guyyaa har'aa baay'inaan nyaanni dhufu bachoo. Nyaanni alaagumaa taasisuu dhufu bachoo. Namni warra magaalaa ta'e kan bachoo kana godhuu hin beekne waan qabu sii fidan jedhe. Bishaan dhugan, lasalaasan, biiran, daabboon wanni namni nyaatu hunda sii fidan keessummaa kanaan ofirraa haa galchuudhaaf si biraan dhaabbata namni waan qabu dhufe. Guyyaa akkanaa kanas waliif waan hundaa qabdi. Akkanaasitti biyyitis waliif fiddi. Soddaan, eessumaa dubriin, gochi namni dheedan harrayyuun dheedan fira inni dheedan lammiidha akka jedhan san wal keessa jira. Namni hunduu siif gumaacha. Goobaa marroo sii marree yaa waan nama agarsiisa amma. Goobaan marree goobiyyoon sabboo lama marree jeeti taphata. Kanaan booda goobaa jamalee dooriyyoon jiru amma inni. Dooriyyoo gaafa ni jiru gaafa dhuma. Bara jaan amma baane kanarratti bara lamaa hidhatee bara 8 baallii dhumaa gaafa san argata. Guyyaa san dooriyyoon taphata malee har'a dogongorallee dooriin jiru inni goobaa jee taphata. Oo doorii jee doorummaa ooman sii kenneef walqee qulleen hin jira. Goobuma saniin taphataa akka kana. Namoota gumaata kana qabatanii dhufan maqaan isaanii sirnaan galmaa'ee abbaa cidhaaf kennama. Gumaachitoonni galmatti galuuf ammayyoon mul'achuu qabdi. Ammayyoon obboleettii abbaa bokkuuti. Obboleettiin abbaa bokkuu daftee hin mul'attu ni dhokatti. Akka dafanii argataniif gara galgalaa nama ishii hordofu jala kaawwatu. Yemmuu ishiin argamuun dhiyaattu warri dubartootaa ammayyoo taphachuu jalqabu. Warri dhiiraa ammoo dambalee taphatu.
Ammayyoon obboleecha abbaa fi akaakayyuu faarsiti. Yemmuu ishiin faarsitu obboleessi immoo simaloo bitee kennaafi. Isiin hoggaa dhufte gara amma hoyyoo amayyoo kana dhawatte. Isii gurraatti simaloo jedhani. Wanni amma fooxaa darbannaa jedhee wanni dhuunfattu. Silaa akkaatuma saniiti akka guftaa gartee guftaa fakkaatti simaloo san amma namaa tattakkatti hin jirtu akka dureetti simaloo san uwwisa. Nama dura karratti hin deemtu. Furdadhee karra isheen. Hoyyoo amayyoo Oromoo. Furdadhee karra isheen. Wandabbee fiddi malee furdadhee karra isheen. Simaloo durduurtu malee furdadhee karra isheen. Jaalee fiddi malee furdadhee karra isheen. Abeettaa fiddi malee waan isiin jette. Erga Hammayyoo fi Dambaleen dhahatame booda gumaanni gara galmaatti ol guurama. Golgola barii gara sa'aatii 11tti abbaan bokkuu korma qala. Kormi abbaan bokkuu guyyaa kana qalu korma qilxuu yookaan didhaa jedhama. Abbaan bokkuu korma kana yemmuu qalu tuunni raabaa hunduu irratti argamuun eebbifataniiti kan qalamu. Korma kana qalanii akkuma deebi'aniin tuunni hunduu mooraa ofii keessatti sangaa qalu. Sangaa isaan qalan kun sangaa buttaa jedhama. Egaa nyaanni raawwatee alaagalee manatti gaa keessummaa kan ta'etti dhiyaate booda hoggaa waan ni bariisaaf. Jalanaan ife sangaatu qalma. Galmi digdamman kun gamanaa gandi bokkuudhaa korma qalaa hiriiree hundinuu horii qala jechuudha sangaa buttaadha. Jalqaba ka qalamu ganda abbaa bokkurraa. Efa ganda abbaa bokkurraa jalqaba kormi qalamee kufee lafa ga'e kun sanbooda itti aanee muluun isaa hiriiree qalama. Akkuma saniin qalamee fiixa haga dhumata xarafatti kormu achirraa dabaree ergumaan takka erga abbaan bokkuu abbaan bokkuu qalee kun hunduu numa qala dabaree namoota akkamiiti ani korma qalanu warra raabati jedhanii warra balbalaan yaani qalamu tuutan akka tuuta shanitti tuuta keessa jira waan taateef abbaan bokkuu qaleen booda kanuma itti aanu qala. Akkasumas hiriiree qala. Tole waan inni sin qabattan kun maalinni kun amma maaltu as keessa jira? Kun ciicoo buttaa jedhama. Ciicoo buttaa jedhama. Isarratti isheen kun gaggeeffama. Isheen kun isarratti gaggeeffama. Kun amma ciicoo buttaa jedhama asirratti hidhamee jira. Isarratti kanaan gaggeessanii ciicoo buttaa jedhamee hodhamee warroota raabaa hundaaf hodhamee hodhatee akkanatti fida hunduu isarratti gaggeessa. Maaltu as keessa jira? Aanantu jira. Aanan horiitti jira. Aanan horii elmanii. Kormi kun kufee booda hin dhugamamu akkasumatti qabatamee deebi'ee too galmatti gala. Dhugamee mana galeeti biifame mana keessatti. Biifameeti horiin kun kufeen booda ol galaniitu buna dhaabanii achirratti eebbifatanii. Ciicoon obboleettiin abbaa bokkuu fi obboloonni tuuta gadaa kanaa hodhatanii aannanitti guuttatanii isaanii fidanillee ciicoo buttaa jedhamti. Sangaan buttaa qalamee qophaa'uun nyaatamee miseensi gadaa dirreetti bahee sirba dhiichisa. Warri gadaa walii kennu walirraa fuudhu sun akka gaarii wal gammachiisee wal biriifattee eebban waggaa walii kennee walirraa fudhate akkuma san bakka eebban gammachuudhaan addan gala. Sa'aatii 8 hanga 9 gidduutti yeroo hirreecha goobaa walii kennanidha. Baalli duraa kana amma gaa butta maal goobaa kana walii kennutu jira. Manguddoonni biyyaa kan shinni kana nu hundaaf warra amma gadaa fudhatuu fi warra gadaan kun irraa dabartu hedduu jirtu jira. Giseen geessa gaa'e aduun tun lixxuu kennaa jaa aduun waggaa gara sa'aatii 8 irraa gara 9 galu achi deebitu. Galma isheen ajaa ulfina yaamee dubbisa galma abbaa bokkuu sanni galanii manguddoonni biyyaa tun sheentee raawwattu warri kunis isaanitti bokkuu fi ulfina fi qabatee isaan wajjin seenee marra walii kennan irreensa walii kennanii gadaa rooba fi nagayaan sinni kennanii gadaa duraa walii kennan buttaa maali goobaa jedhanii
gooba erga kennanii raabatanii wal hobbaas hobba iyyeen inni gaddeebe bitimaa gadi ega dabre innis insa waba amma in taphata gooba marree goobii waan nama agarsiiseet gooba ufiitiin gadaa taphata kunis gadi bahee taphata erga haga taphatee raawwate gooban kennamee fi inni galaam. Tuuta hirreecha goobaa kennuu fi fudhatu lamaaniin ala miseensa tuuta sadeenii keessaa jaarsolii fi qaalluu filatu. Jaarsolii fi qaalluun filataman marga qabatanii tuuta hirreecha goobaa fudhatu. Of duuba godhanii haadeessi jedhanii akka abbaan bokkuu lamaan marga walirraa fuudhan taasisu. Abbaan bokkuu hirreecha goobaa yoo kennuufi gadaasii hin kennine tulluu hin bayiini malkaa hin bu'iini ijatti na hin dhufiini na dura hin dhufiini malkaa fi tulluun keenya waan tokko akka shaakaltuuf hirreecha goobaa siif kenne malee aangoo siif hin kennine jedhee akeekkachiisee marga goobaa kennaafi. Malkaan hin bu'in gooroon hin bobba'in tuuta shananiin hin dhaqin hanga kennineef obbaatii kennineef shaakallii tan amata lamaan kan rakoo tuuta fi ofatti goobaan marreessi warree waan nama garse haajuu akka afaan nun deemu akka booruu nutti finne nuti qaliille akkanuma isinitti dhaammannaafi hoodha. Rooba fi nagaa. Tuunni gadaa gooba fudhatanis warra kenneef eebbisanii sirba goobaa taphachaa warra abbaa bokkuu isaanii dhaqanii bulu. Goobaan adaa isinlee furte sinaa obbaas furte duraa duuba marxumaan isinaa ga'u. Abbaan bokkuu isaanii yoo galma isaanii ga'ani korma qalanii akkas jechuun waaqa kadhatu. Ija isaaniitti hin bayinaa waan nu akeekkachiisan irraa of eegaa jedhee miseensaaf ergaa dabarsaafi. Tuunni gadaa goobaa fudhate kun marsaa itti aanu hanga qaqqabutti faajjii fi gaarrii hin qabatu. Warri buttaa qalee gooba kenne guyyaa 4 fi achumatti ulumaa bulanii sirna cidha buttaa qalaa xumuranii gara qe'ee isaaniitti galu. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin miidhagina keenyaa miilanaaf qopheeffadhe asumarrattan xumura. Qophii itti aanuun hanga wal agarrutti nagaatti. Hey!